Ashamaa akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif fayyadu. Jaalatamtoonni kabajamtoonni yuutuubii alam kunneen akkam jirtu. Almiyyee koongiraasii jedhee jira. Baga gammaddee gammachuun kee gammachuu kiyya siin jira bareedduu tiyyaa. Akkasuma immoo maatiin almii akkam jirtanii baga gammaddanii isinillee gammachuun ishee gammachuun nama hundaati isiniin jira. Almiyyee yuutuubiin kee kanarratti nuufillee akka fakkeenya taate boru baga guddaatti argamtuuf dhibbatti nan amanaa siin jira. Jabaadhu irratti hojjedhu ammallee siin jira bareedduu tiyya koongiraasiin jedhu irra deebi'ee to'i. Almiin baay'ee asumaan hin ta'u sin galateeffadhaa siin jira. Nama bira dhaabbattu nama gargaartu namni yoomiyyuu namni nama gargaare waaqayyo immoo nama gargaaru hin dhiisu isiniin jira. Akkasuma warri maatiin taaniif maatii ta'aa fidaa viidiyoo ishiin galaksite laayikii sheerii godhaadha. Anis immoo har'a mana ishee keessatti keessummaa ta'ee isinii dhufee isiniin jira. Tolekaa viidiyoo kiyyaa hanga dhumaatti dhaggeeffadhaadha. Gaaffii nuu jiraate koomentii jalatti barreessadha. Akkasuma laayikii sheerii gochuun hin dagatinaadha. Almiin haa jajjabeessinu. Isheen nama jajjabeessitu. Almii bicha osoo hin taane hundi keenyayyuu karaa wal jajjabeessinee yaa guddannu isiniin jedha. Maaliif kan jiru hundi keenya hin beekne biyya ormaati. Namni hundillee waayifaa manaa qabachuu baatu daatiraanis namni xaqqamamu hin dhabamu. Garuu immoo ijoolleen waayifaa manaa qabdan walaa gargaaru isiniin jedha. Tole har'a maaliifan dhufe? Maaliif dhuftee? Gara mana alii yoo jettanii alam jechuudha. Alamiin aliin jiraanii waan ishee jaaladhuufis isiniin jedha. Hunduma keessanuu nan jaaladha. Xiqqoo ishee baay'ee walitti dhufna waan ta'eef isiniin jedha. Tole dibannaa rifeensa keenyaaf ta'u akkuma argitan kunoo qibaatiin kun xiqqoo shittaa isaatiin nama jeeqama. Foolii isaatiin nama jeeqa malee baay'ee gaariidha. Aloveerarraa kan hojjetame baay'ee mul'ata. Warri bitattanii itti fayyadamuu barbaadanii hin magarsaa hin lasallasiisa baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Akkasuma asitti immoo faatikaa kooknaat kan jedhu kun mul'ata. Warri bitachuu barbaadanii kooknaat faatikaa kooknaat jedha. Akkamittan kan dibadhu isinittan agarsiisa jechuudha. Walumarraan barra. Namni walumarraan bara waa ta'eef isiniin jira. Asittis immoo yommuu nufu kunoo loozidha jechuudha. Faatikaa almoond jedha garuu loozidha. Akka isiniif galutti isiniif himuudhaaf jechuudha. Amma hin qabu ilaalaa. Biqiltanii guutuu isaa hin qabu. Hundi isaatu kan wal darbee hin jiru jechuudha. Xiqqummaan isaa asirratti immoo zeeniti. Zeenitiin kun rifeensi nama hundaa tokko miti malee ana kana osoo hin taane kan gaarii ta'e kan zayituunaa fakkaatu sanii zeenitii ta'e zayituunaa kan fakkaatu kun xiqqoo rakkinni isaa rifeensa na jalaa goggogsaa garuu hin goggogsa jedhee hin dhiisne fixee jira. Gazzaba kan bitee doolaara kan bitee asitti immoo mul'ata warra bitatanitti fayyadamuu barbaadan jira. Kastar ooyil jedha. Indoo kanan irraa qabaayyuu ani akkatti ilaaltan xiqqaa fakkaata garuu kophaan dibadhu waan ta'eef akkamitti akkan dibadhu isiniifan ibsaa jechuudha. Kun manattis kanan hojjetedha. Baay'ee rifeensa keenyaaf kan gaarii ta'e qibaatii kana hundarraa
kan filatamaa ta'e qibaatii maaliif yoo jettan isinitti hima. Ani kanan bitee qaqqabu malee mana keessatti qibaatiiwwan nan hojjetadha jechuudha. Qibaatii kam yoo jettan qibaatii vaatikaa shunkurtii adiirraa kan hojjetamu. Fooliin isaatis baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Shittoo jira. Hin urgaasiniin jira. Warri shittoo jaallattan baay'ee bareeda. Rifeensa keenyaafis akkasuma baay'ee bareeda. Garuu amma qabu hundaa isinitti agarsiisa kan deema. Sababni isinitti agarsiisuuf booda dhumarratti hin argitu waan ta'eef. Kunis kooknaadha. Kunillee akkasuma bicha dibachuu namni hundi keenya tokko miti waan ta'eef tarii hin dansan jechuu danda'a. Ani xiqqoo foolii kanaatiif foolii aloveeraa kana kophaa dibachuu hin danda'u. Isiniin jiraan kophaa hin dibadhu. Dibachuus odoon dibadhuu qibaatii kana lamaan kophaa dibachuu hin danda'u. Somni homaan godhuu jechuudha. Kun immoo hin beektanii hinduunni baay'inaan kan qabaman kana rifeensa hin magarsa dhugaa dubbachuudhaaf hoggaa ta'e bicha garuu guyyaa tokko qofatti qabameetan natti fooliin isaa waan natti hin tolleef akkamitti akka qabame isinittan himaa jechuudha. Amma sarpiraayisii isin godhachuudha. Kinoo ilaala. Sarpiraayisii isin godhee jira isiniin jira. Argitanii miti? Kana bitaatee qaqqabamaa. Kun dibannaa rifeensa keenya kan ta'u bitaa qaqqabamaa baay'ee gaariidha. Ani amma akkuma argitan qibaatiiwwan kan nan fixes nan qaba. Isa kan fixee jira. Guyyaa biraatiif tarii yookaan mana almii keessatti walitti deebina yookaan immoo yuutuubii kiyya keessatti walitti deebina isiniin jira. Qibaatii kana hunda isaatu qibaatii akka qibaatii afuriitti kanan fixee kan kaarotii fi zayituuna fakkaatu. Zayituunas immoo daqiiqaa lamaaf ho'istanii warrattanii qibaatiiwwan kana akkuma isiniin jira hunda isaatu amma qabu hundaa argitanii jirtu. Hunda isaatu amma nan qaba. As jirti jechuudha. Hin mul'ata yoo ta'e hin mul'ata ta'ee hunda isaatu amma nan ga'een jira isiniin jira. Kana hunda isaa amma haqni isaatiin maankaa lamaa maankaa sadii maankaa afuriin walitti qiqqicee boodan asittiin dibaa asittiin naqataa jechuudha. Qibaatii kana hunda asitti naqee walitti naqeen booda bishaan ho'aa keessan godha. Ishee tanaan jechuudha. Kun dibannaa rifeensa kiyyaaf waan taateef finoo'aa erga ho'een booda nan dibata. Dibannaa bichaan bu'aa hin qabu. Masaajii godhaadha. Rifeensa keessan gisee dibattanii akkasuma immoo akkuma miicitaniin rifeensa keessan jiidhaasanitti qibaatii itti dibaa isiniin jira. Gaaffii yoo qabaattan koomantii jalatti almiidhaaf kaa'aa. Gaaffiin keessa isiniif deebi'a. Akkasuma immoo isinitti yoo tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Obboleewwan koo maatii Alam Mokonnin Alamiyyee irra deebiidhaan koongiraasiin jedhee jira. Bagadasii jedhee jabduu tiyya isiniin jira. Hamma viidiyoo biraatiin walitti dhufnutti nagaan naaf ta'a.